Haay, nagaan isiniif haa ta'u. Har'a wanta inni haaree dhufe jechuudha. Baay'ee tokkoon haaree baay'ee nutti dhaga'ames. Dhugaa dubbachuudhaaf bakka maal jedhee isinitti himu akka nama haasa'u miti yeroo sanatti jechuudha. Baay'ee tokkoon haaree innis maal inni yoo jettanii madaamii kootu har'a waan naan jedhe. Maal naan jette isinitti fakkaata? Waan keessa namaa tokko waan immoo aamilee namaa tokko naan jette. Inni sunis immoo hunduma keenya ilaallata jechuudha. Sababbiin ishiin xiyyeeffattee na gaafattes sarraatanyaa biraatu otoo nan hin dhufin kan bira turtetu jira. Ishiin waggaa 6 mana kana keessa teessee naan jette akka isheen naan jettetti jechuudha. Kazaa hojii waggaa 6 kana birrii waggaa 6 jaalallee isheet irratti ergattee mana wajjin ijaaranii waan hundumaa wajjin xumuranii egaa waan hunduu xumurateen booda gaafa isheen nan gala jettuuni isuma dhugumaa har'a na gaafatte har'a natti himte jechuudha dhugaa. Sababbiin ishiin irratti na gaafatte sinatu bakka hojiin natti ulfaateera har'a baay'ee natti cime. Bakka keessa kootti aariin qaba garuu isheettiin himu malee aariin qaba maaliif baay'ee waan an dadhabeef jechuudha. Kazaan lakkaa ishiin na dhaggeeffachaa jirti gaa. Waan wayii ol fuudhu dadhabeeni jedhe gaafa jedhu sanaa ishiin lakkaa dhaggeeffatti turte. Achirraan dhuftee yaada kana naa kaaste jechuudha. Isinii warri shamarranii warri biyya Itoophiyaa jette ishiin akkasumatti warri biyya Itoophiyaan takka na biraa kan turte waggaa 6 na bira turtee deemtee. Deemtee jennaanii gaafa Itoophiyaatti galtu waan hundumaa xumuranii mana ijaarrattee xumurattee galteetu eega galteen booda jaalalleen ishii sun naan jette gaa. Jaalalleen ishii suni ishii dhiisee naa dawwaltee eegansii fudhadhee egaa ati as mana kana dhuftee ani sitti himne malee naa dawwaltee akkanatti jaalalleen kiyyaa waan an ijaarame hunduma sanaa na kaade jettee natti himtee. Achi booda nan dhufa jettee naa dawwaltee. Akkuma anis fudhadheenii akkuma galteenii naan jette. Dhugaan isiniin jedha baay'ee natti dhagahame bakka. Mee otoo isin ta'e maal gootu isinitti hin dhagahamu? Isinii naan jette warri dhiira keessanii warri dhiiraa hin hojjetu biyya keessanitti warri dhiiraa hin hojjetu hojiin dhiiraa hin jiru. Maaliifi kan dubartiin hojjettee fidde maaliif nyaatanii yookaan immoo waan ishiin hojjettee walitti qabattee kiyya jedhanii maaliif kaadanii akkanatti mucayyoo sanaa waggaa 6 guutuu mana kiyya hojjettee birrii sana hunda kaadee mana ijaarrata sana hunda kaadanii abbaan qabu inni abbaan qabu inni isheen haadhan qabdu abbaan qabdu biyya keessa seerri hin jiru naan jette isa dhumaa jechuudha. Dhugaa waaqa jiraata. Maal jettu utuu isin ta'e kana bakka baay'ee natti dhagahame. Dhugaan isiniin jedha biyyi namaatu namni hormaa waa'ee biyya keenya kan hin beekne as taa'ee nurraa waan baay'ee baraachuudha. Waan baay'ee dhagaa jechuudha. Kana jechuun maaliif anarraa as dhufe jechuudha. Maaliif miidiyaa kanatti bahee dhugaan isiniin jedha. Ijoolleen keenya yoo abbaa manaa keessaniinis miidhamtanii yoo hiriyaa keessaniinis miidhamtanii kana jettanii madaamitti hin himina. Sababni isaa maal seetan kan isin booda dhuftee as keessa hojjettu sanii fi xiqqoo sheemiidha. Dhugaa baay'ee sheemiin na qabeera. Akkamitti karaa biraa hin deemtu nan deebi'e jettee kan isheetti dawwaltu karaa biraa hin jiru. Karaa biraa hin jiru hin jedhee. Bakka baay'ee tokko natti dhagahame dhugaa. Meeshaa otoo isin ta'e maal gootu otoo madaamiin keessan akkasii isiniin jettee haamilee isinitti hin dhagahamu. Dhugaan isiniin jedha gaafa itti yaadee ilaalu kan hojjetee fidu nuyi dafqa keenyaaf finnaa yookiin jaalallee fakkaate yookiin abbaa manaa fakkaate mana nu ijaarranne yookaan immoo birrii nu walitti qabanne yookaan immoo kana rakkadhee san rakkadhee maalan ta'a gadi bu'ee ol ba'e jedhee birrii ijoolleerraa guuree kan kaadu meeqaatamtu jira isa dhugumaa jechuudha. Ani jechi jaartii kanaa nan amani beektaa? Durallee keessa kootti shakkee tanan gaafan itti yaadee ilaalu wanti miidiyaa kanarra deemuu fi wanti madaamiin tiyanaan jette wal simata. Mee dhugaa rabbii tos hin ta'e maal gootu kana baay'ee tokko natti dhagahame dhugaa. Baay'ee tokko natti dhagahame amma imimmaan buusuudhaan na hudhutti ga'e jechuudha. Sababni isaa maaliin kun hundumtuyyuu kan bootaa nutti busheechaa jirus warroota dhiirotaati jechuudha.
warra birrii hiriyaa kootii borusiif fuudhaa haadha manaa kootii jedhee yookiin haadhuma manaatis dhala soo irraa qabaate silaa yeroo ammaa kana cubbuun hafeera hin sodaatamu otuma dhalaa irraa qabaate birrii ishii saniin kan biraa fuudhee mana ijaarratee fataa jedhee jiraata. Dhugaan isiniin jedha. Kanaafi walumaa gala isaa maal isiniin jechuun barbaade tokkoffaasaa shamarran biyya keenyaa obboloonni koo ganaa kan dhufaa jirtanis ganaa kan amma keessa jirtanis waan jaalalleen keessan isin godhe madaamii keessanitti hin himatina. Eenyu keessani madaamiin kan akkaatti itti himattan qoy. Dhugaa isin jedha oduun micoo sana lakkoofsa ishii qabaadhe maali kun wanti madaamitti himamuu miti bara. Ishiin akka ishii godhetti kanaa fudhattu seenaa kanaaf jettee naa fudhattu jetteeti natti fakkaata. Madaamiin kun dhoksaa baatee amma natti himte dhiirri biyya keessanii hojiin qabu hin hojjetu. Taa'eetuma kan dubartiin fidde nyaataa moo hojiin dhiiraa hin jiru biyya keessa. Dhugaan isiniin jedha akkanuma jettee na gaafatte maaliin jedhaarra jira. Jiran jedhaan kan maaliin jedhaarra jira. Waan biraa maaliin jedha. Dhugaa rabbi tokkotti madaamii isin gaafatte maalitti deebistu. Dhugaa. Innaa eega hojiin jiraatee maaliifii birrii ishiidhaa akkanatti fudhatee maali biyya keessan la wanti natti dhagahame biyya keessanii seerri hin jiru naan jette afaan isaaniitiin. Dhugaa rabbi biyya keessan seerri hin jiru. Wanta namni tokko ofiisaatii hojjetee walitti qabatee akkamitti namni dhuunfaa tokko zarafuu danda'a. Biyya keessan seerri hin jiru. Haadhaaf abbaa hin qabdanii jette. Dhugaa walumatti nu qabdee haadhaaf abbaa hin qabdanii. Maaliif namni birrii keessan asitti hojjettanii isin jalaa fudhataa naan jette. Dhugaa rabbi baay'ee tokko natti dhagahame obboloota koo. Ammas irra deebiin isiniin jedha waan jaalalleen keessan isin godhe waan maatiin keessan isin godhe madaamitti hin odeessina. Madaamiin kanaa jettee isinii naatee birriis isiniin dabaltu isiniifis hin naatu. Kanaafuu akkanumaan hicciitii keessan hin basabbasina. Dhugaa rabbi hin basabbasina lakki biyya keenya hin busheessinaati. Dhugaa rabbi biyyi keenya akkoo abbaatti jiraatetti warqiidha. Isinii galee gadheetu biyya keenya maqaa biyya keenya maqaa Itoophiyaa gadi qicaa jira yookiin xinneessaa jira malee Itoophiyaan keenya warqiidha. Abbaa itti hojjetetti abbaa hojjetee nyaatetti abbaa itti walii galetti biyya keenya keessaa wanti dhabame hin jiru. Biyya Itoophiyaa keessa wanti dhabame hin jiru. Akka barbaadanitti jiraachuun hin danda'amu. Walii galanii jennaan. Garuu warra waliin gallatu maqaa biyya Itoophiyaa asitti dhufee busheechaa jira. Obboloota koo yoo amma barbaadan miidhamtan yoo amma barbaadan bakka isinitti dhagahame deebistanii madaamii keessanitti jaalalleen koo akkasana godhe birrii narraa fudhate jettanii dura teessaniin boo'ina. Dhugaa inuma funyaanuma fuuluma walitti hin guurina. Maaliif jennaan ishiin alagaadha. Alagaan alagaadha waan ta'eef namaa hin na'u. Dhugaa isaanuu amma fakkeenyaaf jechoota kana amma ishiin birrii asii waggaa 6 hojjedhee jaalalleen kiyya yookiin immoo abbaa manaa koona kaadee kan jettu sana yoona akka ishiititti anis akkuma ishii saniitti as deebi'atti fakkaata beektaa nan deebi'a jeeshii kadhadhatti fakkaata. Argitanii amma hamilee nama tokko adaraa keessan ijoollee of hin xiqqeessinaa. Dhugaa rabbii anumarraan kaasee of hin xiqqeessinaa. Waa'ee maatii keessanii dhugaan isiniin jedha madaabitti hin himina. Haati koo akkasii abbaan koo akkas suurumaayyuutti hin argisiisinaa. Bakka waa'ee biyya keessanii isin odeechinaa akkuma nama homaa hin beekne cal jiraati hojiidha dhuftanii hojjedhaati birrii keessa fudhadhaati walitti qabadhaati gala. Malee madaamiin akkasana haa gootu naa jaalattu ofitti naa qabdu yookiin birrii naa haa dabaltattanii seenaa keessa fuutanii hin faraffarina. Biyya gandaa keessatti biyyi gandaa kanuma gandaati bakka. Kanaaf biyya keenya gadi hin qicina. Biyyi keenya homaa hin dhabne dureettiidha. Abbaatti beekee jiraatetti. Dhugaa rabbii dabalataaf biyyaa baane malee. Dhugaan isiniin jedha. Kanaaf obboloota koo wanti isinii dhaamu adaraa keessanii obboloonni keenya kan ganaa boodarra ganaa dhufaa jiranii maaltu itti dhaga'amame kana. Akkamitti akkana jedhama jaalalleen koo birrii waggaa 6 kaade jedhee madaamitti akkamittan hime akka ishiin na fudhattuudhaaf as dawwala. Biyyi biraa hin jiru hin deemtu biyya biraa. Haraba Yesuus dhugaa rabbi baay'ee tokko natti dhaga'ame. Kanaaf obboloota koo of qusadhaa. Yoo aartanillee amma barbaaddan yoo aartan madaamitti hin himatina. Dhugaa wal jajjabeessaa karaa keessa akkuma wal beektaniin bakka walitti illee dawwaladhaa. Iccitii keessa walitti madhaa malee iccitii keessa fuutanii madaamitti hin himina. Madaamiin ikkoomaa isiniin gootu bara. Maaliifin sarratanyaan dhuftu sana gadi gicha akka ishiin ittiin na tuqxetti
atis boru asuma deebitaa jechuu barbaaddeeti. Isinii galee jira amma yaadni hiikaa kana silaa yaaduma hojjettaa kan keessa yoon akkasii kan jedhu wayiitti bakka ija koo dura dhufe dhugaan isiniin jedhaan. Kanaaf obboloota koo adaraa keessan yoo amma barbaaddan maatiin keessan isin miidhe madaamittiin himatina bakka iccitii keessan madaamittiin himina. Isinii galee kanaaf iccitii keenya amma Itoophiyaan akkanaa abbaa manaa koo akkasana godhee abbaan koo akkasana godhe jettee gaafa haadhatti himattu waan tuffii wayii argisiisa beektaa tuffii argisiisa dhugaa. Amma akkanitti natti himtu tuffatteedha duubatti galtee naan jette dhugaa rabbi duubumatti galtee naan jette akkasii. Kanaaf obboleeyyan keenya miira aarii keessa galtanii iccitii keessa madaamittiin himina dhugaa rabbii iccitii keessa madaamittiin himina bakka waan barbaade haa ta'u bakka. Akkas isiniin jechuun jaaladha baay'ee natti dhaga'ame har'a baay'een gaddisi sababni isaa anis isaanuma keessatti Itoophiyaa keessaan dhufee Itoophiyaatti waamama. Kanaaf tokkoffaasaa maqaa biyya keenyaan busheessina. Lammaffaasaa warra dhufee ganaa hojjetatuu fi kan hojjechaa jiru iddootti hin busheechina. Dhugaan isiniin jedha iddoo biraa deemaa iccitii keessan uffadhaati iddoo biraa maal guute biyya arabaa. Isinii galee kanaaf adaraa keessanii of qusannoo godhaa. Warri madaamitti iccitii keessanii mattanii kinoo akkanatti akkasii biyyi keessan akkasii hojiin hin jiru warri dhiiraa hin hojjetanii birrii hin hojjettan maaliif nyaatanii bakka akkasanaan jette dhugaa kan isin dadhabdanii fiddan kana maaliif nyaatanii maaliif isin kaadanii isin warra hin qabdanii seerri hin jiru biyya keessanii naan jette dhugaa maal jettu isin kana baay'ee natti dhaga'ame dhugaa rabbi baay'ee natti dhaga'ame yaa hundaaf homaa gochuu hin dandeenyu. Warroonni dhiiratis hojii keessan nyaadha. Kuni tokkoffaa hojii keessanii nyaadha. Dhugaa rabbi baay'ee na jibbisiisaa jirtan. Kanaadha obboleewwan dhiiratillee qabaa. Isin jibbeeraan. Isinis sanuma waan ta'eef. Kanaadha. Kanaaf warroonni mana kanaaf haaraa taatan sabiskiraayibii laayikii gochuu hin dagatinaan isiniin jedhaa miira haarii keessa galeen haasaa ture. Yoon dogoggore dhiifama guddaa naaf godhaa na gorsaa koomentii jalatti immoo wanta asirratti qabu naaf kaasiniin jechuun jaaladha. Akkuma durna jajjabeessitanii laayikii sheerii gochuudhaan sabiskiraayibii gochuudhaan viidiyoo kiyyaa hamma dhumaatti naaf ilaalati. Na jajjabeessaan isiniin jedhaa baay'een isin jaalladhaa baay'een isin kabajaa naaf jiraadhaa ulfaadhaa warroonni immoo na jajjabeessaa jirtanii waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu eebbifamaan isiniin jedhaa viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagaatti naa turaa baay'een isin jaalladha.